أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد بالتي أحسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بغنغيان الراس واي أمنتي خينيا واي إسلام ما حال لا فادان وليف دبر الصوف تعالى لخينيا كان داوا أوروتين ولتدبني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبطين الراد بنو واي ilma namaa rabbiin qura'aana keessatti bakka sadiitti foo'uudhaan tokkoffaa ilmi namaa islaama akkasumas kaafira akkasumas munaafiqa tahuu isaatiin dubbachuu isaa suuratul baqaraa keessatti mul'ata jechuudha. duuba rabbiin ilma namaa bakka sadiitti foo'uudhaan kan dubbata kanamee bismillah suuratul baqaraa tokkorraa hanga 20tti kan jiru kana waliin haa caqasnu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكسبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أكما تكسني خنتي آيات الدراء تقرر هنگشاني تتي واي إسلام جيشون نما قرآن خنا خشكين تكلين كيسن جرق إبلودان والربين إفدرا دبته هندك إبلودان صلاة ساتي دابي أجكسمس والربين كنف تراخنتي عكستي أمنتي إسلاما سيني
irraa dubbata jechuudha warra rabbiin isaan hoffolche irraa dubbata jechuudha duuba itti aansuudhaan waa'ee kaafiraat irraa dubbate kaafira jechuun nama qur'aana kana ganee amantii islaamaa fudhachuu didee rabbii huqee baluu didee tahuu dubbate jechuudha sadii isaa irratti waa'ee munaafiqaati dubbataa jechuudha waa'ee munaafiqa jechuun nama afaaniin islaama je'ee keessisaa dhugumatti hin amaninii jechuudha jechuudhaan nu ibsa jechuu duuba waa'ee kanarraa bal'isnee dubbachuun beekumsa kana qabaannee nuti munaafiqummarra akkasumas kufrii irraa akka if eeguuf waan nu gargaaruuf kanaaf wanna kana kaasnee dubbachuu filanne jechuudha duuba islaama jechuun nama rabbiin addunyaa akhiraa hoffolche nama addunyaa keessattis amantii isaatiin gammadee rahaa ni'imaa rabbiin ni'imaa olii islaminaa rabbiin godhe kanaan mi'aasaa arkee jiraatu nama gammachuu malee addunyaa keessatti hin qabne ka qur'aanaan bubbahee galu ka qur'aanaa ja'anii ayata tokko yootti qara'anii dhaabbadhu ja'aniin ayata san bira hin kunne nama sani jechuudha islaama jechuun kan lammataa kaafire jechuun nama rabbi dideetti himaa ooltus rabbuma didu hin qeeballe nama amantii rabbii ganee jechuu duuba nama kana rabbiin addunyaa malee akhiraa akka waa takka hin qabaanne rabbiin dubbata jechuu islaama jechuun nama mana lachuutitti milkaa'e wayita ta'u kaafirri garuu nama addunyaa tana isaaf jannata taatee akhiraa immoo waa takka hin qabne jechuudha jechuu kanaafuu namni tokko dogongoraan islaamoo itemee maal arkatte namni ja'uus ni jira jechuu kanaafuu sirrii miti isliminnaan jaalala rabbiitii fi rasuulaatiif quraanaa arkate namni iimaanaan jiraannaan wanna akkasitti rabbiin addunyaa tana keessatti ni iimaan inni uume hin jiru jechuudha duuba kara kaafiraatitti gizee deebinu kaafirri nama addunyaa rabbiin rahaa godhee fi warra addunyaa tanaaf jee akhiraa isaanii dhabe jechuudha akhiraa irraa qooda takka hin qaban jechuudha amantiin islaamaa nama barsiisa jechuu warra rabbi gane kana kan bal'inaan irraa dubbachuuf barbaannu waa'ee munaafiqaatirraa jechuun duuba munaafiqa kana suratul baqaraa keessattis rabbiin akkanatti hogguu dubbatu bismillaa 63tti suuraa munaafiqaa kaja'utti bal'inaan waa'ee munaafiqummaarraa ka'e fe'inuuf bal'inaan waa'ee munaafiqaa kanarraa dubbataa jechuun duuba bakka lachuutitti kajiru kana bakka takka finnee yoo ka illaallu taate hanga waa 8 takka irraa laaluu dandeenya jechuun tokkoffaa irratti namni munaafiqaa wanni ja'uu fi wanni dalaga adda tahuudha arkinaa jechuun lammata irratti dalagaan isaanii dalagaan arkaa tahuu na arkaaf warra dalagu tahuudha dubbata jechuun sadaffaa irratti amantummaa hin qaban jechuun warra amantii irrisan tahuudha irraa dubbata jechuun afraffaa irratti yoo du'a guyyaa tokko mee yaadaa jetteen du'a kana haalaan sodaatan jechuu maaliif waan haqarra hin jirreef harkaniif du'a kana sodaataniidha dubbata jechuu kan biraa sabrii hin qaban ijaa shanaffaa irratti wanni sabrii hin qabneef yoo rakkoon takka dhufte hogguusuma gamana barrifataniif waan dhaabbatan hin qabneef waan itti amanan waan hin qabneefi akkanatti bakka takka hin dhaabbatanii rakkoon takka fatanaan takka isaanii dhufte ni frustrate hogguusuma wanni jaan rifatan jechuudha jahaffaa irratti itti gaafatamummaa warra hin fudhanne itti gaafatamummaa mana isaaniitirraa jalqabee nama itti gaafatamummaa fudhatee baadhachuu danda'u miti jaa jechuu torbaffaa irratti isaan kun wallaalaa fi boona qaban jaa warra boonurraa hijaa rabbiin warra boonuu nun godhiniiti wallaala qaban jaa qur'aanan qeebalanii ni hijibanii saddeessaa irratti
galata galchuun beekan ja'a rabbiin warra galata galchuu miti ja'a ni'imaa rabbiin godheef kanarraa takkallee warra galata galchuu beeku miti ja'a jechuun munaafiqa duuba munaafiqa rabbiin akkanatti irraa dubbatu kun nama addunyaa akhiraa rabbiin hongoysee ta'uudha baru qabnaa jechuun duuba munaafiqummaa kanarraa haalaan ifeeguu qabne jechuu islaamni munaafiqni addunyaa fi akhiraa kan qabnee fi guyyaa qiyaamaatis bakka inni seenu dakhala asfala finnaar gizee jaan hidda ibiddaa san bakka waannaa san seenan ji'eeti islaminaan nama barsiisa jechuu duuba namni akkanuma lafaa ka'ee maqaan isaa Aliyii fi Bakarii fi Usmaan waan ta'eef yookaan isaadhaa fi abbaan isaa islaama waan ta'eef amanee islaaman ja'amu waan ta'eef namni islaamaa amantii isaa amantii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan qura'aanaa kana qajeelfama qura'aanaa tokkoffaa irratti fudhachuudhaan qura'aanni bakka kanatti kana ja'a dhaabbadhu gizee ja'aniin nama dhaabbatu tahuu qaba jechuu islaamni miila tokkoon islaamee miila tokkoon ala bahuu kan dandeenye haguutumaa guututti nama islaamahuudha jechuu maqaan keenya islaama taheef yookaan isaadhaa fi abbaan keenya islaama tahaniif iristii miti jechuudha kanaafuu fudhannee amannee jeena taanee amantiin islaamaa dhugaa tahuu barree akkasitti arraataa keenyaanis qalbii teenyaanis dalagaanis waan rabbiin dalagaanuun jee dalaguudhaan waan irraa dhorkamaa jee irraa dhorkamuu tattaaffii godhuudhaan akkasitti wayita kufnees yaa rabbii keenya kufne jennee nadaamoynee deebi'uudhaan akkasitti amantii keenya hordofnee hanga duunee addunyaa tanarraa deemnu qabsoo addunyaa fi sheeyxaanaa fi nafsiyyaa teenyaa wajjin godhuudhaan dabarsuu akka qabnuudha malee akkanumatti summa amanuu summa kafaruu ammaas amannee lakki boruu sirreeffannaa boru toobbannaa summa amanuu summa kafaruunis akka hin jirre beekamutu irra jiraataa jechuu duuba munaafiqummaa kanarraa if eeggachuu qabna akka malee if eeguu qabne jechuu warra addunyaa fi akhiraa rabbiin hongoyse jechuudha kanaafuu ilmi islaamaa obboleeyyan islaamaa wanni beekuu qabnu rabbiin akkanatti wayta ilma namaa kana bakka sadiitti qoodee qur'aana keenya keessatti nuu himu garuu karaa biraatiin amantiin islaamaa akka itti bu'ee ka ilmi namaa karaa biraatitti islaamni addaan foomahuu akka hin dandeenye agarsiisaa jechuu qur'aanni akkuma amma dura dubbannetti amata 23 keessatti rasuula irratti sababaa wajjin haala isaan irra jiran irratti akka ummata fuuldura hanga guyyaa qiyaamaa jiraniif fakkeenya ta'ee deebisaa ta'uufitti sababaa wajjin rabbiin buuse jechuu yeroo tokko ayata tokko buusa yeroo tokko 5 fi 6 buusa yeroo tokko akkasumatti bal'aa ayatoota hedduu buusuudhaan amata 23 keessatti gara addunyaa kana karaa rasuulaatitti dhufuudhaan rasuulli asaaboota barsiisuudhaan akkasii wajjin qur'aana kana dalaguudhaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam qur'aana deemu tahee fakkeenya nuuf tahee hiikee jechaan hadisa isaaniitiin qur'aana kana hiikee akkasumatti itti dalagee dabaree jechuu qur'aanni kun qoma asaaboota meeqaantamii keessatti akkasitti taa'ee dabre jechuu duuba asaabaan umar macarrashaa irratti qur'aana kana bakka takka walaqqabee barreessanii akkaataatti qara'amuus lafa kaayanii jechuu eega zamana san katabame irraa jalqabee ila ammaan tanaa muuziyeemii keessa jira jechuu kanarraa wayita dhaabbannee ilaallu rabbiin ummata islaamaa tokko godheeti akkasitti qur'aana kanaas ifiisaatii buusee ifiisaatii katiisu dubbate jechuu hanga qiyaamaatitti qaceelfama ilma namaatiif kenname waan ta'eef ifiisaatii tiisee jechuu duuba amantii islaamaa akka adawwiin isaanii yaaddutti kan firqaa bakka 2 fi 3 fi 4tti addaan babahuu danda'u miti jechuudha kanarraa wanni baran wanni bahuu dandeenyeefis haala amma armaa olitti dubbanne kanaan
qur'aanni akkasitti waan bu'ee jiruuf akkasitti itti dalagamee waan jiruuf firqaa godhuun hin danda'amu jechuudha. Namni qur'aana kana islaama firqaadhaan godha jedhee yaadu yoo jiraatu ta'e guyyaa qiyaamaa dilii isaa mataa isaatiin baadhataa jechuudha. Har'aan tana adawwiin islaamaa ummata islaamaa kana addaan babaasuuf jechuuf waan zamana rasuulaatti gaaffii asaaboonni hin gaafatin adda addaa kaasuudhaan controversial waan ta'e tokko kaasuudhaan islaama gamaa gamanatti qooduun maqaa baafachuudhaan maqaatti baasuudhaan kayyaalii godhaniis jiraatan illee islaamni kana beekuu qaba jechuudha. Islaamni wanni utubaa fi bu'uura irra kaayame irkaanul islaam rabbii tokko shahadaa isaa bahuudhaan muhammad ergamaa isaa ta'uu akkasumas salaata dhaabuudhaan soomanaa fi zakkaa akkasumas wayta irkaanul islaam kana namni islaamaa tokko dalagee imaana jahan imaanaatiis akkasumatti qabaannaan namni tokko islaama ja'amaa jechuu islaamni tokko obboleeyyani jechuu. Kanaafuu islaamni addaan qoodamuudhaaf kan mijaa'u miti jechuu. Karaa amantii biraatti yoo adeemtu taate kitaabni isaatilleen kitaaba wal dhabuu danda'u waan ta'eef akkasitti sanirratti dhaabbachuudhaan namni firqaa godhuu danda'a jechuu. Gin gara qur'aanaatti gizee deebite qur'aanni itti dalagamee bu'ee taa'ee waan itti dalagamee lafa jiru waan ta'eef waan haarayatti ati namaa baastee wanni jettu hin jiru waan maqaa bareeda jettee lafa kaayattuus hin jiru jechuu. Rabbiin ومن أصل قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين جيجو نما الدنيا تنرخيستي جتشا بريدان أبان فدي بروفيسوري دبي دبتو هنداهو دبين چالتو أنا إسلاما أجئي نمتيچا دبتو تهو ربي برتي ربين كيني قرآن خيستي نوهي مجرا جيجو خرابراتين يالين أمة إسلاما خنا إسلامنا خنا الدم بباسود أف يعلمو جراتوس ربين أجل فمن خيني خن تكفار تفرن قرآن وانتهف قرآن نمو آية تقول من وأتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا لا إله إلا الله كبرتاتي تقوما جئ خن برسيس وانتهف dahoo adda addaa sababa godhachuudhaan nama islaamaatiif maqaa adda addaa baasuudhaan ka daawaa godhuun maalreedha ka masgiida bin khuraafaatiidha ka maalii maqaa adda addaa ka zikrii heddummeessuun akkana jechuudhaan maqaa adda addaa baasuun kun guyyaa qiyaamaa ka haalaan nama gaafachiisu ta'uudha nutti mul'ata jechuun. Maaliif maqaa akkuma bidaa keessatti bidaa bareedduu tuni bareedduu janii haara fiduun hin danda'amnetti amantii islaamaatitti islaama jechuu caalaa wanni ardii tanarratti nama bareeduu fi ol'aantuu hin jirre ta'uu rabbiin akkuma reefu dubbadhetti ibsee jira jechuu. Dr. Zakir Naik wayita dubbatan intalti takka mee ati shi'aadhamoo ati suniidhaa jettee gaafatteen hogguu kana wayita inni deebisu rasuulli shi'aadhamoo suniidhaa jee gaafiidhaan deebise jechuu. Hogguu kana islaamaa jetteen duuba nutis islaamaa jeen jechuu. Kanaafuu islaaminaan bakka adda addaatti qoodamuu danda'u miti jechuu. Namni tokko wallaalarraa ka'een mazahaba je'eeti mazahaba maalikii ka hanafii ka shaafii ka hanbalii jechuudhaan mazahaba kana kaayuudhaan ani mazahaba kana jalaan jira ani malikiidhaan jalaan jira laa tariiqa illaa tariiqa rasuul jee jira jechuu hadisni karaan karaa rasuulaatii alatti islaamni jala deemu hin jiru jechuu. Kuni ummanni a'immaa jechuun ummanni kun school of thought mana barumsaati. Qura'aanaa fi hadisa hanga dandeettii isaaniititti barreessanii barsiisanii
akka yuunivarsiitii yeroo san jirutti fudhachuu qabna jechuudha. Yuunivarsiitiin san barreessaniiti barsiisanii wal fidanii jechuun hadiisaa fi quraana akkasitti lafa kaayan yoo hanqina qabaannes keenya kana fooyyeessaati. Waan quraanaa fi hadiisaa wal dha'u yoo jiraate keenya kana lafa darbaati san qabadhaa ja'aniiti lafa kaayanii dabranii jechuudha. Kun barumsa malee bakka itti islaamni wal dhabuu hin jiru jechuudha. Kun mana barumsaati. Akka mana barumsaatitti fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu amma zahaba kana amma zahaba sanii wanni ja'amu hin jiru jechuudha. Fakkeenya yoon isinii kaase ani namni na barsiisu tokko sheekni guddaan kiyya waan na barsiise khabiraa immoo kan faallaa jiru jiraachuu danda'a. Waan san kanu fakkaatu kan nuti sirri jennu ulamaa biraatis gaafanne akkasitti deemne malee waan nuti abaluun kana jennee firqaan hin jiru jechuudha. Kanaafuu warri amantii islaamaa kana addaan baasuun akka hin danda'amne baruutu nurra jiraata. Nuti islaamni tokko tahuu keenyaas beekuu qabna. Namni irkaanul islaamaa fi iimaana irkaana shananii fi iimaana jahan qabu hundinuu islaama tokko akka tahe beekuutu nurra jiraata jechuudha. Kanaan arraaf waan isinii qabanne xumuruun keenyan duratti yaa ilmaan ayyaa yaa ilmaan keenya chaanaalli keenya kun guddatee ummata gurguddaa ulamaa'ii biyya alaattis jiranii ka biyya keessaa akka Dr. Zaakirii fi akkasumas Dr. Meng akka Taarik Ramadaan akkasumas warra biyya keessa jiran akka Dr. Jeylaanii fi Dr. Muhammad Amin akkasumas akka Sheikh Amin Ibroofa chaanaala keenyaan finnee laayivii isinii dabarsuu dandeenyutti ka guddannu akka hamileef nu tahu share like subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jecha arraaf waan qabanne kanarratti xumuruudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh isiniin jenna.